Ashama harka fuuni Oromoo kiyya guutuu jirra jirtu amantiif kutaan osoo waliin qoodiin. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Jirra hundi keessanuu baga jiraattan isiniin jedha. Har'a kaameramaaniin kiyya biizii na jalaa tahee kaameraa ofumaa foraabaa jira. Harkumaan qabadhee jechuudha. Waan ajaa'ibaa wayii qabadhee isiniin dhufe dhugaa rabbi. Wanni hin beeyne nama hin beeytu jedhan Oromoo kiyya guutuu. Isin jaallata. Isin kabaja. Dhugaa rabbii dubbachuuf har'a waa isinitti haasa'uu dhufe. Innis maali yoo jettani muudannoo kana namni hundi keessan akka isin hin muudanne jalqabaaf eelee buddeenaa bitadhe, jalqabaaf eelee buddeenaa sileeffadhe, jalqabaaf ammootiyyuu eelee buddeenallee sileessuu wallaalee balleesse, jalqabaaf akkami akka eelee buddeenaa sileessan hifannaaf jechuun waan hin beeyne ni tahazadhe. Maal isiniin jechuu danda'a? Hedduu ulfaata. Mee hundumaafuyyuu namni waan kana beeytan natti himaa isiniin jedha. Kuni goomman zara jedhama yookiin ammootiyyuu firii goommanaati. Akkasuma maashishaallee jedhaniini gaafa eelee bitadhee jedhe waan hin beeyneef jecha ani ruubii bitee tumnee sirriitti tumamuu qaba. Namaan tumamuu kun chaalenjiidha jechuudha. Dhugaa rabbii maali jennaan viidiyoon kun ittiin illee ni bohaartanii warri hin beekne irrallee ni barattanii asuma fuudhee jechuudha. Ruubii isaa bitee qajeelillee hin tumne hagana jechuu jijjiraa kan argitanii tumee amma kun lammataadha balleessee erga ka'ee jechuudha. Dhugaa rabbii waan maraayyuu isin argisiisa inshaallah rabbina laafis jijjirama akkanaa kana tumee sirriitti tumanii dhodhoosanii yookiin ammootuyyuu gingilchaa akkasitti haala saniin bulleessanii eelee irratti gubanii jedhani. Dura ammoo hansaralleen sileessan jedhan qobbolleen waa meeqa shiroo fi zayitilleen waa hedduu jechuudha. Walumaa galatti amma maashishaa yookiin ammootuyyuu firii goommanaatiin sileessanii waan jedhaniif isa ruubii bitee haga amma asitti tumame kan argitanii kuni mooyyee maabraatiiti katume hagan argitanii kuni mooyyee maabraatiiti kuni mooyyee dheengadda bitadhe isiniin jedhu sifiilaasan isitu hagana tume jechuu isitu caalaa tume hin cafallaytee zayitii isaa jechuudha. Tuni ammoo hin dhodhooste garaagarummaa argitanii wama hundaafuyyuu alaa kulli haali fidee asii lixii qaqqallisee eelee qoraan naa qabachuu didee xiqqaate sa'a 2-3 ol dadhabnee jechuudha ijoollee wajjin maatii wajjin jechuudha kaameramaanii kiyya wajjin booddee sanii ammootuyyuu akkam argitan kanatti ibidda sa'a 2 ol wallaahi al'aazim yoo xiqqaate nuu qabachuu didee qabsiifne hin sileessina jennee irrannayne yoo nu asii buddeena itti gaggoonu meelee sanillee boru inshaallah isin argisiisa. Eeleen guddeenuma irraa lukaasuu didee qabatte adaa isiini adaa wanni hunduyyuu jechuu ogeessa mataa isaa barbaada. Ogummaa malee wanni tahaa hin jiru jechuu barbaadeeti dandeettii barbaada. Ogummaa mataa dhuunfaa barbaada. Kanaafi ogeetti akka ofii barbaaddi yookiin ammoo ka isii sileessuu bare barbaaddi buddeenuma irraa nuu kaasuu diddee booda sanii akkasuma jala dhaamsinee dhiifne amma ogeessa itti barbaannee jechuudha. Mee boru yoo danda'e viidiyoo inshaallah rabbina laafise isinii horaaba. Maashishaa kiiloo 1 bitaa nuun jedhani akkasuma qoraan qopheessaa nuun jedhani lixii ammoo kama balleessitan san akkasumatti harcee itti darbitanii qal'istanii ittiin sileessinaa ammallee harcee qixxaa jechuu qixxaa satatoo beeytanii qixxaa guddaa eelee daaringaa diriirsaati isallee qopheessaa nuun jedhani. Kanaafi mee yoo naa danda'ame jechuudha ogeessi kun yoo sileessu ogummaa barbaada isiniin jedhe eelee sileessuun waan xiqqoo isinitti fakkaatina wallaahi ani jechu sa'aatii 2 yookiin ammootuyyuu akka Itoophiyaatitti guyyaa sa'a 8 irraa haga galgala ishaayiititti wajjin dadhabaa oole jechuudha. Waliin dadhabnee bakka isa xumuraa chaansii murree ofirraa dhiifne jechuu aarrii nu fixee ibiddu nu qabachuu didee lixiin nu jalaa badee waan meeqa isinitti himuu danda'a wallaahi yoo san jechuu ciinqirraa malee jalqaba viidiyoo isinii waraabuu barbaada amma guyyaa 2 sanirraan hin rooba lafti ganna. Kanaafi yoo naa danda'ame ogeessi eelee kun jechuu nama lallallataa isinii waraabaa jira qe'ee keessa jira naa eeyyamanii jedhanii amma maashishaasan qopheessaa jirra isinii galee. Kanaafi yaadadhee jennaaniin ani maatiin kiyya jaalalaaf kabajaa isinii qaba waan taheef huqqadhuuf gurraachadhullee kunoo isintu na argaara huqqattee gurraachattee biyyi qilleensi gurraachesse jettanii kanaa boo'aa jirtan isin waan taateef kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya wannan isinii himuu barbaadu qaldiidha taphni tapha wanna hunda keessatti obsi barbaachisaadha akkasuma immoo meeshaalee jechuudha. Wallaahi alazim
ila narraan bitadha dhunta abbaa feetan irraan bitadha meeshaalee murteessaa bitadha eelee buddeenallee bitadha eelee daabbollee bitadha wannuma hunda eelee sibiila taqixxaatu iyyuu jechuudha bitadha wanni hundi isin barbaachisa jireenya keessan keessatti baay'ee meeshaan nama barbaachisa waan ta'eef bitadha isiniin jedha isin jaaladha isin kabaja maaliif jennaanini isin maatii kiyya Oromoo kiyya bakka feetan amantii feetan qabaadha ani jechuudha teessanii isin kiyya isin malee rabbii gaditti homaan qabu waan ta'eef dhugaa jirtu shamarran keenya biyya arabaa keessa jirtan isinitti hima gurraachachuun lafti gannaa qilleensa sammallee osoo hin tahin xiqqoo samoona akka qufaallee jechuun qorrarra qaama naqabee xiqqoo na dhukkubaa ture gara guyyaa 10 sababuma san isin jalaa gurraachadhe malee hin gurraachanne homaan jedhu jechuu barbaadeeti bakki ani jiru qilleensa ni jiru nama gurraachessuu fi haala mijataa yookiin ammoo tuyyo baay'ee nama gurraachessuu isiniin jechuu barbaade kanaaf Oromooti yaguutu yoo haalan naa mijatee jedhe dhugaa rabbii dubbachuu fi akkaataa eelee qoraaniiti beeytanii eelee nan bitadhe maaliif jennaani maabraatiin hin bada maabraatii waan babbaduuf jecha sababa sanii fi eelee qoraanii barbaade maabraatiin lixiya soma qal'iftan hin badaa ganna kanaa wal qabate sirritti bada kanaaf inshallah ta'ala rabbi alaafisu isiniif waraabee yoo danda'e jechuu dhugaa rabbi dubbachuuf ogees eelee naasileessu sun yoo na eeyyame nallee eeyyamu yoo dadhabani ani jechuu kallattiidhaan tartiiba isaa isiniif waraabaa isin ammoo du'aayinaa kadhadhaa kanuma isin beeksisuuf isin jaaladha isin kabaja akka naa mijatu ammoo tuyyuu du'aayin naa jabaadhaa jireenyi hundi akka naaf laafu Oromoo kiyya guutu ani bar karaa deemullee isinii waraabuu fedha dhugaa rabbi dubbachuuf namni maraattu sisi haa taa'e mijatti namni biyyaa hun beeytanii kaameraa wanna zalani isinu na barreessitanii mire komantii jala namni si dhayaa eeggadhu sareetee naan jedhaa turtanii dhugaan sareetee sanii Oromooti guutuu sin jaaladha kanaaf kararratti waraabuu barbaadan bakka gahetti na dhoorganii waan ta'eef akkasi waan danda'een guutuu keessanuyyuu isiniif waraabaa warri ammoo meeshaa wixinee nuu biti jettanii bakka takkatti jechuu har'a qidaamee isinii bite dhugaa dubbachuu fi meeshaan magaalaa guddaa caalaa meeshaan magaalaa xiqqatti irra wayyaa isiniin jedha wali qabee har'a jechuudha kuno ijoollee keenya guutuu jechuu nama torba moo akkami galmeessee meeshaa isaan barbaadan bitee fi jira isinis warri barbaadan torbee dhufu keessa magaalaa xiqqaa deemee meeshaa hodhaa qofa bituu barbaada order godhadhaa yookiin ajajadhaa isiniin jedha isin jaaladha isin kabaja Oromoo kiyya guutuu fayyaan faayaa isiniin jedhamee qilleensa kana isin agarsiisu qilleensi kun qilleensa asriiti